Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo masjiidota naannoo Amaaraatti gubatan mormuuf bahame irratti maaltu gaafatame? Rakkoo mudateef itti gaafatamummaa fudhatee irratti hojjechuu kan qabu mootummaa naannichaa ta'uu hawaasni hiriira ba'e ibsaa tureera. Hooggantuu Korporeeshinii Humna Ibsaa Itiyoophiyaa kan turan Injiinar Azeb Asnaaqee hidhaa haaromsaan wal qabatee malaamaltummaa cimaan himatamu. Maatiin ba'anii fi galan daangeffamu oduu Jeneraal Kamaal Galchuun hoogganamu PABO alaabaa isaa akka jijjiiru gaafachuu. Garaagarummaa alaabaan lachuu qaban lakkii haalli isinitti ibsitanii si hubachuudhaaf nama rakkisaa ammoo filannoo irratti uummata burjaajessaa. Qopheessaan Hamzaa Hussein kan isiniif dhiyeessu Anzaalaalam Taaddasaati. Torban har'aa haleellaa masjiidota magaalaa Mooxaa keessatti argaman irratti raawwateen booda tarkaanfiin mootummaan fudhachaa jiru gahaa miti jechuun komiin hawaasa dhaga'amaa jira. Magaalota biyyattii hedduu keessattis hiriira bahuun mormii qaban dhageessaa turaniiru. Guyyaa har'aas hiriirri mormii kun magaalota hedduu keessatti gaggeeffameera. Magaalota Waldiyaa fi Dasee keessatti hawaasni musliimaa kumaatamaan lakkaa'aman ganamarraa hiriira bahuun komii mootummaa naannicharraa qaban dhiyeessaniiru. Hamzaa Hussein. Naannoo Amaaraa guddina Gojjam Bahaa magaalaa Mooxaa keessatti haleellaa masjiidotaa fi qabeenya naannoo sana jiran irra ga'ee ilaalchisuun haqi maqfameera. Kanneen yakka raawwatan mootummaan salphisee ilaaleera jechuun kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamaa tureera. Guyyaa har'aas magaalota gurguddoo biyyattii keessatti hiriirri mormii gaggeeffameera. Magaalota akka Dasee fi Waldiyaa keessattis namoonni hedduun hiriira bahuun mootummaa naannoorraa komii qabaachuu himaniiru. Qindeessitoota hiriirichaa keessaa tokko kan ta'an Kamaal Hussein kaayyoon hiriirichaa maal akka ta'es nutti himeera. Rakkoo mudateef itti gaafatamummaa jechuu kan qabu mootummaa naannichaa ta'uu hawaasni hiriira ba'e ibsaa tureera. Rakkoo mudate ilaalchisuun mootummaan as ba'ee waan jedhe hin qabu. Dhiifamas hin gaafanne. Masjiidota irratti raawwate tasa miti kan mudate. Haleellaa raawwate booda namoonni hedduun bakka sanatti argamuun sirbaa wayita turanitti qaamni nageenyaa akkamiin callisee ilaale. Tarkaanfii fudhachuu dhiisanii inuma maaliif dhimma guddaa gootanii dubbattu jedhanii nu hacuucaa jiru. Miidiyaanis gabaasa sirrii hin hojjenne. Kun hunduu rakkoo mootummaa naannichaa akka ta'etti hubate hawaasni keenya. Kanaafuu dhiifama gaafachuu qabaa, warra qabeenya jalaa gubateef kaffaluu qabaa, masjiidas iddootti deebisee ijaaruu. Pirezidaantiin Gumii Dhimmoota Islaamummaa mootummaa naannoo Amaaraa Sheek Sayyid Muhammad gaaffiin hawaasa musliimaa sirrii fi deebii hatattamaa akka barbaaduudha jedhan akkaataan mootummaan itti abdii kan nama kutachiisudha jedhu. Kanaan duras akkuma kana bichanaatti rakkoon mudate lubbuun namoota lamaa badee malee akka hafe yaadachiisan. Dhaadannoowwan dhageessifamaa turan mootummaan tarkaanfiiwwan fudhachuu akka qabu akeekkachiisu. Mootummaan manneen amantaa salphaatti akkanatti akka hin gubannee fi eegumsa gochuu akka qabu gaafatameera. Badii masjiidota Mooxaa irratti jimaata darbe raawwateen booda mootummaan shakkamtoota qabanneera jechuurraa kan darbe tarkaanfiiwwan fudhatee qabatamaan mul'atu. Kanaan duras wayita manneewwan bichanaa balaan akkanaa mudatee ture tarkaanfiiwwan ni fudhanna jedhanii turan. Garuu qabatamanti wanti argine hin jiru. Isa kana keessattis qaamni hirmaate utuu ittiin gaafatamin akka hin darbine dhiibbaa uumuuf hiriira bahame. Gubachuu masjiidotaa qofaa osoo hin taane namoonni miidhamanii fi qabeenyi barbadaa'es ilaalcha keessa galfamuu qabu. Wanti hundinuu haqa argachuu qaba. irratti kaaniiru. Hooggantuun waajjira Kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Dasee Aadde Birtukaan Mogas hawaasni musliimaa gaaffii isaanii gaafatanii karaa nagaan hiriira isaanii xumuruutti koree qindeessituu hiriirichaa galateeffatan. Hiriirri gaggeeffamee ture haleellaa masjiidota Mooxaa irratti raawwate wal qabatee mootummaan tarkaanfii hatattamaa fudhachuu qaba kan jedhu gaafatameera. Hiriirichi naannoo sa'aatii tokkotti eegalamee nagaan xumurameera. Koreen hiriira kana qindeessu bulchiinsa magaalaatti beeksisus bulchiinsi magaalaa garuu akka hin gaggeeffamne gaafatee ture. Koreen garuu beeksisuu qofaatu nurraa eegama jechuun hiriiricha gaggeessaniiru. Gaaffii isaanii gaafatanii rakkoo tokko malee xumuraniiru. በጥቅሉ ግን ደግሞ በራሳቸው መንገድ ማሳወቅም ስለሆነ የሚጠበቅባቸው ከተማ አስተዳደሩ ማሳወቀው ሰልፉን አድርገዋል።
Ka ittaanuutiin hooggantuu koorporeeshinii humna ibsaa Itoophiyaa kan turan Injiinar Azeb Asnaaqee hojii hidha haaromsaatii wal qabatee malaamaltummaa cimaan shakkamuun himataman. Injiinar Azeb iddoo isaan hin jirretti himatni kan irratti baname yoo ta'u namoota biroo 50 waliin himataman. Dubbii himaa abbaa alangaa waliigalaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Zinaabuu Tunuu dubbiin kun dhugaa ta'uu mirkaneessaniiru. የታላቁ የህዳሴ ግድብ ውሃ የሚያርሱበትን hojii ijaarsa hidha haaromsaa keessaa tokko ka ta'e iddoo bishaan wayita hidhamu irra ciisu hektaara 123,189 bosonni irraa ciramee akka qulqullaa'uuf birrii biiliyoona 5.1 hojjechuuf koorporeeshinii hojii sibiilaa fi injiinaringii Itoophiyaa Meetek waliin kontiraatii mallattaa'ee osoo hin raawwatamin hafeera. Kun immoo mootummaa kasaaraa guddaa keessa galcheera. Kanaan wal qabatee hooggantuu koorporeeshinii humna ibsaa Itoophiyaa akka turan Injiinar Azeb Asnaaqee fi shakkamtoonni biroon 50 himatamaniiru. Daayirektara ittaanaa Meetek ka turan Koloneel Muluu Walde Gabriel keessatti argamu. ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ነበሩ። Dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo oduun gaggabaabaan isinitti hima. Gartuun Islaamic State viidiyoo kiristaanota 11 Naayijeeriyaa keessatti mormarraa kun jeesan agarsiisa jedhan gadhiisaniiru. IS akka jedhutti Siiriyaa keessatti hoogganaa fi dubbii himaan isaa ajjeefamuun booda duula haaloo ba'uu dhiyeenya eegalame keessaa kun tokko. Bulchiinsa magaalaa Shaashamaneetti qarshii miiliyoona 2,200 ol qabamu waajjirri poolisii magaalichaa beekse. Maallaqichi kan dhaabbata huccuu Chaayinaa magaalaa Bishooftuutti hatamee miliqfamu ta'uu itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii qajeelcha poolisii magaalaa Shaashamannee Inspektar Taamiraat Abbabaa himaniiru FBC gabaase. Xiyyaarri Kaazakistaan buufataa xiyyaara Almaatirraa ka'uun gara magaalaa guddoo biyyattii Nuur Sultaanitti imalaa turte kuftee caccabdus imaltootni hedduun lubbuun oolaniiru. Xiyyaarri imaltoota 98 qabattee imalaa turte kun erga kuftee caccabdee namootni 12 lubbuu dhabuun 60 ol kan ta'an immoo miidhaan qaamaa mudateera. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu filannoo paartii isaanii mo'atan malaamaltummaan shakkamanii kan turan Netanyahuun filannoo dura taa'ummaa paartii isaaniif dorgoman garaagarummaa guddaadha kan isaan mo'atani. Yeroo barattootni yuunivarsiitii mooraa keessaa bahanii fi galan daangeffamuu Daayirektarri koominikeeshinii saayinsii fi dhaabbilee barnootaa olaanoo obbo Dachaasaa Gurmuu himan. Daangaa yeroo kaa'ame yeroo gabaabaaf ta'u kan himan obbo Dachaasaan nageenyi mooraa yuunivarsiitiillee tokko keessatti boora'ee ture akka tasgabbaa'uuf poolisii federaalaa dabalatee qaamolee nageenyaa kaan waliin cimsanii hojjechaa akka jiranis himaniiru. Yuunivarsiitota adda addaa keessatti wal qabatee lubbuun namaatu badaa jira. Kanaafuu kanaan wal qabatee dhimma kana akka kana caalaa deemuu hin dandeenye sirriitti irratti hojjetaa jirra. Barattoonni lama alatti illee waan jalaa dhiyanis kanaan dura odoo yeroon isaan ala furmaanni isaaniif illee yeroodhaaf haga haalli kun hiikamu murtaa'e jedhamee ni kallattiin gurgurtaa. Mee kallattiin amma kaa'ame sa'aatii meeqaa ga meeqaatti hin bahinaa kan jedhudha. Nama sa'a 12 hamma waaree booda hamma sa'aatii tokkootitti osoo ta'e irra barbaachisaadha kan jedhamu. Yuunivarsiitii keessatti immoo halkan sa'aatii 4 booda tarii argamte ijoolleen kanarratti hojjennaa jechaadha. Halkan sa'aatii 4 booda doormiidhaa ba'uun hin danda'amu jechuudha. Doormiidhaa ba'uun hin danda'amu miti garuu akkuma yeroo kaanii itti nahanii turuu miti. Yookaan immoo fagaatanii ispeesii deemanii akkas gochuu irra ijoolleen sa'a 4 booda gara doormii otoo galanii irra barbaachisaadha. Keessattuu yuunivarsiitota keessatti amma yuunivarsiitoonni hoolaan isaanii baay'ee bal'aadha. Haalli shakkiinsa nageenyaa bakkee qabatu jira jechaadha. Gara bosonaa kan ta'an fagoo kan ta'an doormitariirraa akkas fagaatanii bakka daa'atanii kanneen ijoollee irratti tarkaanfii wayii geessisuu danda'an qaamolee akkas gochuu danda'urraa of tiksuuf jecha malee homaa bakka sochiin hin danda'amu hidhamaadha namni mana fincaaniin deemu jechuudha. Manneetiin kitaabaa laayibirariin ni cufama moo akkuma duraatti? Sa'aatii 4 booda. Kanaan dura barattoonni doormii keessatti mooraama keessatti fa'aa kan jedhamu jira. Tarii sa'aatii kana daangessanii kaa'uun nageenya kanaaf wabii ta'uu danda'a? Wabii kophaatti ta'uu hin danda'u. Garuu kunis rakkoodha mataa isaatii jedhamee waan kaa'ame malee nageenyi tokko yoo boora'u rakkoon yoo uumamu waan tokkoo fi tokko qofaa miti falli isaatis waan tokkoo fi tokko qofaa miti rakkinas kan uumuu danda'u. Isa sanis amma akkamitti haala mijeessinaa akkamitti ibsina kan jedhu irraa kan ka'eeni odoo sochiin isaaniis illee akkanatti yeroodhaaf seef ta'uu akka danda'aniif hawaasuma yuunivarsiitii
barattoonnii fi barsiisota irraas qaamni adda addaa waan kaasan waan ta'eef yeroodhaaf akkanatti haala mijeessuun barbaachisaa ta'ee argamee jira. Barattootni dubbisne tokko garuu daangaa yeroo kun qayyabannaa irratti dhiibbaa qabaachuu akka danda'u himaniiru. Ka ittaanutiin boordiin filannoo biyyaalessaa dhimma alaabaa daangaa waggaa tokkoof tursiisee amma nutti kaasuun ABO waliin walitti nu buusuu fi jedhan dura teessoon ittaantuu ABO Aadde Seenaa Gonfaa. Paartiin biyyaalessaa Oromoo filannoo dhufu irratti galmaa'ee hirmaachuu boordii filannoo biyyaalessaaf gaaffii dhiyeessee ture. Amma alaabaan paartichaa kan ABO waliin waan wal fakkaatuuf akka jijjiirtan jedhamu Aadde Seenaan BBC'tti himaniiru. Finfinneerraa Waayilaqoo Bizuwarq Olaanaatu dubbise. Gonkumayyuu hin eegne nuti tokkoffaa kora keenya irratti nuti alaabaa gosa 3 eerree uummata kora irratti argame saba uummata Oromootu filate alaabaan numti sunuu garaagarummaa beezik ta'e qaba. Yoo tasuma ABO'ti jedhu yoo tasumaan gan sun kan ABO'ti jedhu. Tokko jira jedhee namanu marsaa jalqabaa irratti waa'ee alaabaa nutti hin kaasne marsaa lammataa irratti waa'ee alaabaa nutti hin kaasne amma dheengadda keessa wal fakkaata jedhan sanaaf hayyama keessan dhufanii alaabaa keessan jijjiiran garaagarummaa itti lafa keenya galchine lakkii haalli isinitti ibsitanii si hubachuudhaaf nama rakkisaa ammoo filannoo irratti uummata burjaajessaa kanaafuu alaabaa keessan jijjiiraatii galmee keessan xumuraa jedhanii kaleessa galgala peejii isaanii irratti qalaan bakka binjiro birna. Paartiin keessa kana ni jijjiirtu. Argitee rakkisaadha yaanni kun har'aa fi galgala dhageenya waan ta'eef mari'anneeti malee amma wanti kana siin jedhu jiraata. Alaabaa qabsoo jedhameeti kan fudhatamu. Kanaaf boordiin filannoo alaabaa san ABO'dhaaf murteessuu isaa ni mormitu isin akka dhaaba keessanitti. Argitee wanti nan siin jechuu barbaade tokko kana. Durumaan durseetu gaafii kaleessa nun gaafanne gaafatamuunsaa marii nuti ABO fi KFO waliin jalqabne shira isaan xaxuuf deeman yookiin tokkummaa paartiilee fi tokkummaa uummataa fashaleessuuf aga har'aatti doonum gaafate waggaa tokko turanii gaafa nuti marii 3 teenye bariitu isaa dhufu. Deebisanii nu gaafachuun isaanii nu lamaan akka wal lolluuf jedhina kanaan nuti akka dhaaba Oromoodhaaf falmachuuf bahee jiru tokkotti ABO'n hayyamaa isaanii. Alaabaa biraatiin uummata gidduu seenanii dorgomuun qormaata biraa nutti ta'a jettaniin yaaddanii alaabaan kun uummata biratti jaalala guddaa alaabaa biraatiin akka dhaaba keessanii. Durumaan alaabaa ABO miti nuti kan fayyadamaa jirru kan urjii ofirraa miti qarrisaa 11 dheeraa 11 gabaabaadha. Wanti wal fakkaatu